Ashama akkam jirtan hordoftoota koo dhimmoota adda addaa irrattiin odeeffannoowwan tokko tokko isinii qooda hanga xumuraatti akka waliin turtanii hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii har'aatiin wantin irratti xiyyeeffachuu barbaade kan jalqaba daawwannaa qondaaltonni mootummaa Baaleetti taasisanidha. Qondaaltonni mootummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganaman egaa hojii misoomaa Baaleetti bana daawwataniiru. Keessumattuu hojiiwwan misooma turizimii wajjin wal qabatee naannoo holqa Soofoo maratti hojjetaman ajaa'ibsiifataniiru. Kanneen dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan yaada kennaniin wantoota ajaa'ibsiisaa ta'an baay'eedha kan himame. Egaa waltajjiin maree hooggantummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin qophaa'ee holqa Soofumar keessatti gaggeeffamee ture. Marii kanarratti egaa wantoota baay'eetu ka'ee qondaaltonni mootummaa kanaan duraa kan amma taayitaarra hin jirre Abbaaduulaa Gammadaa fa'aa dabalatee obbo Junaayid Saadoo akkasumas Jeneraal Saadiqaan Fees irratti hirmaataniiru. Yeroo hooggansa isaaniitti haalli amma uumame kun maaliif hin uumamne yaada jedhu irrattis egaa mari'ataniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara taayitaatti erga dhufanii booda misooma turizimii kan Baalee kana qofa osoo hin taane iddoowwan adda addaatti egaa hojiin misooma turizimii akka babal'atuuf carraaqqii taasisaniin waan qabatamaa ta'e hojjechuudhaan mul'isaniiru. Hojiiwwan bu'uura misoomaa godinaalee adda addaa keessatti akka babal'ataniif carraaqqiin taasifameera. Inni kunis kan qabatamaan mul'atu akka ta'e egaa ragaan ba'ameefira jechuudha. Hojiin misoomaa kun finiinee itti fufuu akka qabuu fi kanaafis kutannoon mootummaa jijjiiramaa akkuma kanaan dura kan itti fufu akka ta'edha kan mirkaneessan muummichi ministeeraa xumura irratti ibsa kennaniin. Egaa nagaa fi waraana wajjin wal qabsiisuudhaanis yaanni kennan jira. Namoonni tokko tokko misooma dura nagaatu dursuu qaba jechuudhaan dubbatu. Nuti akka keenyaatti kana hin fudhannu yaada jedhu isaan kan kaasanii kun waan dhugaa qabudha. Nagaa amansiisaa argamsiisuudhaaf hojjecha hojii misoomaatis ammoo itti fufnaa jedhaniini. Itti fufna jechuudhaan kan mirkaneessanii nagaa qofarratti xiyyeeffachuudhaan misooma hin dhiisna yoo ta'e guddinni quucaruu danda'a. Sababa kanaan nagaan akka bu'u hojjecha hojiin misoomaas akka finiinuuf kan carraaqamu akka ta'edha kan mirkaneessan. Egaa muummichi ministeeraa waltajjii marii holqa Soofumaratti gaggeeffame irratti marii kana kan hoogganan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qabeenya dilbii uumamni nu badhaase utuu qabnu maaliif hiyyoomne, uummanni Itoophiyaa maaliif kadhattummaadhaaf saaxilame jechuudhaan yaada kaasaniiru. Kanarratti hundaa'uudhaan egaa qondaaltonni mootummaa kanaan duraa fi kan ammas hooggansarra jiran yaada isaanii kennaniiru jechuudha. Quuqama olaanaadhaan kan mari'achaa turanii inni kun baay'ee kan ajaa'ibsifamaa jirudha jechuudha. Xumura irratti ammoo gaa muummichi ministeeraa dhimma nagaa fi misooma irratti xiyyeeffachuudhaan yaada kennaniiru. Kallattiis kaa'aniiru. Akkuma beekamu iddoowwan adda addaatti rakkoon nagaaf tasgabbii dhabuu ni jira. Inni kun garuu misoomni finiinee yoo itti fufuu danda'e qofa dhaabbata jechuudhaan kan kallattii kaa'anii nagaa buusuudhaaf ni carraaqna ni hojjenna. Hojii misoomaatis hin dhaabnu, hojii misoomaatis finiinsuudhaan kan itti fufnu ta'a jechuudhaan mirkaneessaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Ergasii asittis ammoo gaa hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran hordofuun daawwachuun kan itti fufee jiru akka ta'e ni beekama. Egaa hojiiwwan guyyoota 100 darban keessatti hojjetaman qorachuun dura hidha Kooshaa daawwataniiru muummichi ministeeraa ministeerota wajjiniin ta'uudhaan hojiin ijaarsa hidha Kooshaa dhibbeentaan 70 ga'uusaas ergaa dabarsaniin mirkaneessaniiru. Hojii daawwannaa kanarratti egaa ministeeronni hundumtuu
akka argaman beekameera. Qorannoon raawwii hojii guyyoota 100 kan xiyyeeffate raawwii hojii dinagdee gooroo irratti eegaa guyyoota 100 darban keessa jechuun kurmaana tokkoffaa keessatti hojiiwwan mootummaa hojjetaman waltajjii qorannoo kanarratti tartiibaan kan ilaalaman ta'a jechuudha. Daawwannaan ijaarsa hidha Koishaas kan gaggeeffame qorannoon kun jalqabamuu isaatiin dura jechuudha. Hordoffiin pirojektoota meegaa jedhamaniif taasifamu cimee itti fufeera. Egaa inni kun ammoo badhaadhinni Itoophiyaa waggoota muraasa keessatti amansiisaa ta'ee mirkanaa'uuf shoora gamasaa kan gumaachu ta'uun ni beekama. Odeeffannoon xumura irratti isiniif qooduu barbaade hordoftoota koo dhimma gocha yakkaa irratti kan xiyyeeffatedha. Magaalaa Finfinnee keessatti kan raawwatame inni kunis Abrahaam Ashannaafii fi Daagim Birhaan jedhamuudhaan beekamu. Tibba nagaa to'annoo poolisii Finfinnee jala oolfamuun isaanii beekameera. Odeeffannoon kun tibbana dhagaamaatiin jira. Uffata seeraa poolisii federaalaa uffatanii gocha yakkaa saamichaa kutaa magaalaa Boolee naannoo Garji jedhamu keessatti egaa namoonni kun gocha kana kan raawwatanii poolisoota miti egaa fakkaatanii gocha badii kan raawwatan ta'uun isaanii mirkanaa'eera. Dubartii konkolaataa Suzuki xiqqoo konkolaachisaa turte dirqamsiisuudhaan sochaanis to'annoo seeraa jala miliquu hin dandeenye kanneen kashlabbummaadhaan socho'an kun amma qoratamaa jiru. Hawaasni ammoo gocha hannaa qofaan osoo hin taane qorannoon dabalataa irratti akka taasifamuuf gaafachaatiin jira. Yaada kennaa jiruuni dhugumattuu ammoo kashlabboonni kun yeroo kanatti uffata seeraa poolisii kana eessaa fiduu danda'an, eessaa argatan, gocha kana yeroo kanatti magaalaa Finfinnee keessatti maaliif raawwachuudhaaf kaka'an dhimma kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu warri shiraa Finfinnee keessatti nagaan kan hin jirre fakkeessuudhaaf akkuma kanaan dura baran shira raawwachuudhaan jechuudha. Gochoonni akkanaa kun akka raawwatamaniif karoorsanii kan socho'an ta'uun isaanii ni beekama. Kallattii kanaanis dhimma kana ilaaluun fi sakattuun barbaachisaadha waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatuun waan kana gadi fageenyaan ni qorata. Uummatattis ni beeksisa jedhameeti kan eegamu. Egaa haala kanaan magaalaa Finfinnee keessatti yeroo tasgabbiin uumamee jiru keessatti gocha akkanaa kana keessumattuu uffata seeraa poolisii federaalaa uffachuudhaan raawwachuun kan eegamu miti. Egaa ergaa guddaa qaba inni kuni. Hundumaafu poolisiin dhimmicha qorachuu jalqabeera. Bu'aan qorannoosaa maal ta'a kan jedhu fuulduratti kan beekamu ta'a jechuudha. Yeroo adda addaatti egaa wanti akkanaa kun ni raawwatama. Shororkeessummaa fakkeessuudhaan haalli ittiin hojjetamus jira. Namoonni amma daawwattan kunis haala kanaan socho'aniiru garuu hin milkoofnee fi to'annoo jala oolfamuudhaan dhimmi isaanii qoratamaa jira jechuudha. Hordoftoota koo kabajamoo waan nu hordoftaniif waan na dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jira jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jira jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun
namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.